Waraabessi kun ciisaa jira. Utuu inni ciisaa jiru saloonni bosonuu kaachisaa cina isaa darbu. Utuu hin turinis qabatu. Innis maaddii isaanii kana irraa qoodachuuf gara isaaniitti imala. Haa ta'u iyyuu malee akka inni yaade hin taaneef balaa jabaa keessattis kufe. Nyaachuu dhaqanii nyaatamuunis jira. Eeyyee of eeggannaan si eegaa jedhama mitiire. Yeroo muraasa booda leenci as ba'a. Haala isaanii erga ilaalee booddee osoo waan tokko hin dubbatin nyaata isaan lafatti dhiisanii adeeman fudhatee kute. Si'a tokko nangayiniin balaa namatti fiduu danda'a. Akkuma Oromoon mammaaku saqooxiin fudhadhaatti saba baabuufte jedhu sana taate yayyoonni kun. Dhaamsi koo guyyaa irraa isa qabnu dhiifnee kan biraan qabadhaatti kan keenya akka hin dhabne of haa eeggannu. Viidiyoon koo baay'ee ilaalama garuu komentii fi laayikii tirrata. Kanaaf komentii yoo barreessitan laayikii yoo gootanis waan isin miidhu waan hin qabnee fi komentiis laayikiis akkanaa gootan kabajaan isin gaafadha. Galatoomaa.